kana muudama galmatti kannineefi jira odaa jalatti namni isin gartan kuni bokkuu abbaa dhiigaa hawan dhageenyu bokkuu abbaa dhiigaa hammoroo waa bareento ilma ituu Abraahim gadaa afran qalloo jalatti bokkuu abbaa dhiigaa moroo waa tahee waan dhufaa gammachuu dhuftu rakkoo dhuftu hundaa afran qalloo wajjin qooddatee abbaa gadaa afran qalloo irraa dirqama fudhachaa waan silaa inni akka gadaatti kan abbaa malkaa isaatii wajjin abbaa malkaa Shaamee Abdurrahmaan kan gadaa qalloo dirree dhawaat wajjin akka rakkoo jirtu ballina jiru hojii qooddatanii rakkoo jirtullee hojii qooddatanii tokkummaa ilmaan Oromoo jaalala ilmaan Oromoo irratti hojjetaniif gadaa afran qalloo galma afran qalloo jalatti minjaala yookiinis barcuma akka harkatu arraantana guyyaa arraantana